Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shema harka fuune jirra jirtu hundumti keessan iyyuu baga jiraattani. Anis nagaa koon jira isinis baga jiraattan. Kun Guma Miidiyaadha. Argaa jirtan asirratti. Guma Miidiyaadha. Warri maatiin ta'e maatii ta'a. Guyyaadha riyaakshii bifa gaarii ta'ee jedheen wantoota barnoota ta'u isinii qabaddeen dhufee jira hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin ta'a isiniin jedha. Maarreega warroonni maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a. Warroonni maatii taatanii jettan immoo koomentii jalatti yaada keessan barreessuu hin dhiisinaa isiniin jedha. Egaa guyyaadhaa obboleessa keenya hajji. Obboleessa keenya hajjii isinii qabaddeen dhufe hajjiin yeroo jalqabaa caaltuu wajjiniin bifa gaariidhaan diraamaa ta'us piraankii ta'us bifa gaariidhaan hojii hojjetaa ture. Egaa caaltuun galtee jettee funyee tokko fuudhee ture funyattii sanaan immoo tarii hojii irratti abdiin hojii galchee ture. Hojii sana irratti waan baay'een irratti taasisanii. Ilma dhiiraati mana uffataa keessa ta'a. Mana uffataa keessa laaqooyi aniyyoo isinittiin ol baasaa akkuma argaa jirtan kana mana uffataa keessa dalagaa jira jechuudha. Mana uffataa dalagu sana keessatti hangaleetan qonnaa qotiyyoo qoteetan jiraadha malee jedhe kanan dalagu jedhe. Garuu sa'aatiin isaa dheeratullee mana keessaa nama dubbii eenyu ta'ullee dubbii qabaatullee cinqiin qabu. Nam ilmi dhiiraa tokko fakkeenyaaf ijoolleen biyya Saudi Arabiyaa dalagan biyyoota Yaman keessa dalaganu ganama aduu keessatti gadi ba'anii mana keessa jechuudha. Ganama aduu keessatti gadi ba'anii hanga galgalaa hojjetu jechuudha. Dhagaa cabsanii bukleenii wantoota ishee wal akkasumallee guyyaa saddeet maallaqa argata. Inni mana uffataa keessa dalagatee birrii dhalaa nyaatee baree fakkaata. Ani hin beeku garuu kanarraa piraankii ta'ee isa ta'e hin beeku yeroo ammaa hojiitti kaafamee jira. Kanarratti maal jedha? Mee sagalee isaa dhaggeeffannu. Xiqqoo sagalee isaa isiniifan fida. Saddeet torbee takkaaf akkas guyyaa godhanni garuu baay'ee tokko na ulfaatee baay'ee tokko dadhabee jira. Baay'ee tokko na dabbaraa isin jira. Guyyaa kudhanitti jedhe guyyaa kudhanitti baay'ee tokko na dabbaree guyyaa kudhan dalageessaa iyyuu amma kanatti viidiyoo yeroo lama waraabee jira. Guyyaa kudhanitti dalagaa kana dadhabuun isa dawaama sasaatii sagalamaa ta'e malee nuti ganama kan nuti kun inni immoo nama guddaa kan akkamitti dalagaa kana galeetan qotiyyoo qotee jiraadha jedhame. Dhugaa naaf hin galle maarree gammatu muraatiin wajjiniin ta'a isiniin jedha. Garuu ngaa inshaallah ta'a umarra jireetuma yakkaa cinqamaa jira malee kabajan tortoo kiyya baay'ee tokko ulfaata. Anama karaas erga hojiin biyya arabaa erga kana ta'e biyyooti qabullee namatti taata iddoon dalagaa kiyya. Kun akkuma isin argaa jirtan mana uffata shamarranii warroonni heerumuu barbaadan illee mana kana keessa dalagateeti sa'aatii isaa dheeratte malee mee maal ol fuudha keessuma deddeemuu qofiteedha waan ta'e jedhee mee akkamitti biyyan gala. Akkuma argaa jirtan kun mana uffataati. Mana uffataa keessa dalagataa jira. Kanaafuu kana fakkaatee jechuudha baay'ee tokko namatti tola garuu dadhabbii guddaa qaba. Dadhabbii guddaa qaba. Subii isaa sadi seenee hanga ammaa kun achuma keessa jira jechuudha. Bishaan fudhatanii ba'anii galgala galu jechuudha. Aduu kanaan utuun dhaabbatiin utuu olii gadeenyu taanu akka itti miidhamaa oolu jechuudha. Inni immoo garuu bishaan mana jira kunoo qabbana qaba. Akkamitti akkas jechuu danda'a? Dalagaa guyyaa kudhaniitiif baay'ee akkas jechuun sa'aana baay'ee na gaddisiisa jechuudha. Mee sagalee. Kunoo huccuu uffata shamarranii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebuudhaan guyyaadhaa uffata qorraa bakka inni jedhu sanarra ni jirra. Kunoo ajjuma wajjin ilaalaa jirra. Uffanni kun kan qorraatiif ajjiin qopheeffateedha. Hojiin natti baay'ate kalas biyya galee sangaa qonnaa naa wayyaa kan inni jedhu irratti kunoo uffanni kana keessa rahaadhaan hojjetaa jira. Ajjiin akkuma isin argaa jirtan. Naa barreessa. Ayyee meeshii. Sa'aatii si kennan jechuudha. Daqiiqaa kudhan si kennanii daqiiqaa kudhan san ati nyaattee xumurtaanaan maallaqa sirraa muramu. Akkas jedhee nyaata irratti daqiiqaa kudhan namaa kennama. Daqiiqaa kudhan sana keessatti nyaattee xumuruu baatte taanaan jedhe. Sirraa murama yookiin maallaqa sirraa murama jedhe. Maali jechuun hojiidha garuu maali cinqii amma tokko amma kanatti ilma dhiiraati waan ta'eef yeroo hunda ciisanii baruu osoo hin taane isaaf iyyuu bareedaadha waan ta'eef dalagaan kabaja waan ta'eef. Utuu keessa tuttureena baay'ee bareedaadha. Dalagachuun waan namaa eeggachuurraa waa'eedhuma kan keessan dalagachuu wayya. Fakkeenya ijoolleen shamarranii ganama mana akka ajaa'ibaa godhanii bifa meeqaan dalagaa oolanii hanga kan mana nyaataa galanii cinqamaa oolu jechuudha. Garuu kunillee
cinqii tokko amma tokko ol fuudhuu gafuudhuun qabu keessa deddeemanii ilaaluun natti fakkaata mana uffataati waan ta'e jedhe akkamitti akkas jedhee ana naagaloo dide dhugaa rabbi. Kanaafuu amma nyaata anama karaas erga hojiin biyya arabaa erga kana ta'e biyyooti garuu naa wayya biyya garuu naa wayya asiin jira yoo kanan hunduu akkana ta'e maallaqa argatu jechuudha dhugaa rabbii baay'ee tokko nama dabbara. Akkana ta'ee maallaqa argachuudha baay'ee nama dabbara. Dawaama isaati malee hojiin isaa cinqii wanti hin hojjete hin jiru. Akkasumallee yeroo liibii waraabullee hin qabu waan ta'eef. Kanaafuu ana baay'ee wallahi na ajaa'ibe. Rabbi isaaf laaffisu dalagaa gaarii rabbi isaaf buusu. Keessattuu shamarrantu baay'ata jedhee achirratti naaf hin galle waa'ee shamarranii sana irratti. Hojiin illee baay'ee nu ulfaata gara dhugaa dubbachuudhaaf namoota waan baay'ee naan jedhee naan amma ciniinadhee hojjechuu jira malee morka namaatti hojjechuu jira malee hojiin baay'ee. Jedhee kompiitaraan kan sagalee dhagahame eenyunni kanaafiyyuu ajjiin dalagaa hin barbaadu dalagaan kun kan galchee abdiin umriyaa dheeratu taa'ee ciisee maallaqa shamarranii yeroo baay'ee pirankii irratti argaa turtanii. Dhaqee maal godha maallaqa si jalaa fuudha akkasumallee maali caaltuu baay'ee boosisaa ture dhugaadha caaltuu boosisee kanas yeroo baay'ee piraankii natti hin fakkaanne hin jedhaa ture ani piraankii ijoollee yamanii namanii naannoo hin jedhame malee piraankii ajjiin isa siin galte jettillee takkattuu irratti fuuchuun isaa suni wallaan baay'ee na gaddisiise akkasumallee tokko as irratti fuudhee jira utuu goddanyaa kan hin ta'e kala isa liibii waraabaa turte utuu goddanyaa kan hin taane jedhaa jirti. Nan gubuu jedhaa jirti anuma harkatti garagale natti fakkaata. Kamiifiyyuu rabbiin warra haqa irratti jiraatu yeroo taasisu dalagaa kanallee ajjiidhaaf laaffisu mee ammas maal jedha. Isaatiif baay'ee agaratumu garuu inni ulfaataa du'aa hin godhaa hojii biraa akka rabbi naa baasuu isiin hin jedhaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Kunoo amma waan keenya asoo jiru na fakkaate kaa. Kunoo sagaleen kaameraan nama dhiiraati ajjii jedhaa jira. Garuu rabbiin dalagaa gaarii akka inni anammoo carraan kee iddoo dubartoota nagahee hojiini maallaqa shamarranii nyaachuu osoo hin taane dalagatee haqa isaatiin nyaachuu isaatti baay'ee bareedaadha. Rabbiin dalagaa gaarii rahaa keessaa isaa kaa'u dhugaajiin akkas jedhee baay'ee na kolfisiiselleedha. Akkasitti taa'urra galee sangaa qotuu kan jedhu jechiin isaa sun baay'ee natti dhagahame. Rabbiin isa laafa laaffisu bakka gaarii dalagaa gaarii keessa isaa kunoo amma waan keenya asoo jiru na fakkaate kaameraan na argu jira. Keessattuu abdii yeroonni baay'eedha. Maali Adaamaa Tuubi jedhee baratee jiru. Gurbaan sun baay'ee jabaadha. Yuutuuba lama qaba. Uummanni Oromoo akkasitti kanatti gurguddachuun bifa gaariidhaan bifa rakkina biyya manii sun dhugaa maallaqni xiqqoodha. Jireenyaaf garuu waan keessa baay'eetiin ture baay'ee namatti tolti. Dalagachuudhaaf viidiyoo bifa gaariidhaan waraabbatu. Ijoolleen biyya kana keessa jiran immoo akka ammoo sana dalagaa viidiyoon waraabbachuuf iyyuu hin qaban jechuudha. Abbaa rabbi lallaaffiseefi jedheefi. Kanaafuu ajjii rabbii naa tiksuu dalagaa gaarii keessa isaaf haa kaa'u. Yoon viidiyoo dhedheeraa kaa'ee jedhee irratti koppiraayitii ta'a jedhee tan sodaadde yoo yamanii kun viidiyoo koppiraayitii namarratti godhu jedhanii kanumaafan sodaadde iddoo galatoomaa sagantaa sagalee isaa xiqqaa xiqqoo si furanne viidiyoo isaarraa waan inni jedhu xiqqoo si furanna. Kuna uffata baay'ee dubartiin isaanii amma akkuma isin beektan baay'ee kana fitii kana ol buusi kana gannaa buusi kun natti xiqqaate kun dhaqquutatee jedhanii baay'ee namoonni. Dubartii yeroo inni asirratti dubartiin ni jedhu dubban uffannee mana uffataati mana dubartiiti an dubartii jira. Dubartiin inni jedhaa jiru uffata dubartiiti kan inni gurguru kun uffata dubartii kana irratti kun natti ta'eera kun naaf hin taane kana fidii sana fidii amma kanatti hojiin cinqiidhaan jedhamu akka kiyyatti kana hojiin cinqiidhaan jedhamu hojii kan kanaafillee rabbii abuusuu fi kanaaf hojiin cinqiidhaan jedhamu dhiirri kutataa qabaachuu qaba dhagaayyuu cabsee jiraachuu danda'a maaliif sila biyyaa bahee jedhe waan ta'eef riskiin nufi afaan nama galu hin jiru sababaaf taabuun baay'ee bareedaadha dalagaa gaggaarii lallaafaa isaa keessa kaa'u dalagaa isaallee laaffisuu fi uffata kana akkuma isin argaa jirtanii uffata kana keessa dalagaa jechuudha uffanni kan shamarranii kan dhiiraallee ni jira butukii guddaadhuma natti fakkaata kanaafuu irratti hojjetee akkasumallee namaafillee fakkeenya ta'e arraba kan akkas na godhe jedhe arraba keessanii arraba namaatti kanatti na galchee jedhaa ture arraba jedhe hojjechuma jira
Kana fakkaatee jechuudha baay'ee tokko namatti tola maashaallah akkuma waadaa isiniif seene bunu inshaallah du'aa nu godha warroonni keessaan jabeessuu jirtan galatoomaa kabajama. Jabaadhu anillee kanan jedha jabaadhu irratti hojjedhu dalagadhu milkaa'e lamuu sababa kan keetiin dhiirri arrafamuu hin qabu. Gorsa nuti si gorsinu sababa kan keetiin maqaa kan keetiin dhiira maallaqa nyaatte maallaqa shamarranii nyaatte jedhamee sababa keetiin dhiirri hundinuu arrafamaa jira waan ta'eef jabaattee dalagdee bakka guddaa geessee akkati waan guddaadhaan makiinaa bitattee dalagattee isii jiraachisuudha amaanaadha dubartoonni kun amaanaadha waan ta'aniif kan jiraa nyaachuu osoo hin taane asitu jiraachisa masuulummaan sirraa jechuudha. Barakadhu rabbiin qalbisitti horuu rabbiin barakaasii fakkennu waan ati qabdu keessa barakaasii fakkaa'u sagantaan guyyaadha kana fakkaata warroonni yoo isin tolee jedhan like share gochuudhaan nu jajjabeessa sagantaa kana fakkaatu hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Wabillahi tawfiq wassalamu alaikum.